komi Malu. kuno Hah? kamu tuh dia apa sih Isi malu dah ada. لا شيء مجون mana hujii badee roon isaa tumee dadhabdee jennaani fidees ma haara malee maali Lepas itu dia semi ada berapa caltu? la maan tara inni bakka maasoo jira malee Mana ni? maan tara inni Ada mana ni? Sari. Sari. maan tara Mana maan tara Sari anu cila gitu aja. video la wala kira Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka fuuni kabajamtootaaf hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessan jirtu baga jiraatan. Har'a ani eenyu mucaan tun eenyu? Wanni as dhufneefoo maali? Soraati. Umar akkuma soraatni abshir. Akkasii har'a akkam nagaa jirtu baga jiraatan. Har'a waan ajaa'ibaa waan bareedaa waan takkaa hojjetee beekni qabadhee dhufee jira jechuudha. Wanni kun maal jechuun keessan amma hin oolu jechuudha. Guyyaan hin gadda akkuma beektan jechuudha. Sa'idoo ta'anii Sa'idoo fi Caaltuu Hayaat nama 4-5 ta'anii pirankii mataa nan ukkusu ka guyyaa dheengada akkuma isin gartatan narratti hojjetanii jiran jechuudha. Nasobanii osoo nam tokko hin jiraate mucaawii haaraa baarraa dhuftee kootuu maarra jedhanii akkuma isin viidiyoo irra laatasan narratti hojjetanii. Anis pirankii kana akkuma Caaltuun akkasitti narra hojjette jarri sobaan narra hojjetanii miree an ammoo dhugeessee fi jira jechuudha. Akkamitti akka dhugeessee immoo kun arguu jirtan mucaawtuun Saamirii jedhamti. Afaan Oromiffaan beektu. Tole hordofaa kiyyaa mucaan tun haaraa jechuudha. Yeroo duraatiif nama haaraa nam tokko hin beeku jechuudha. Jechuun viidiyoo keessa seentee jirtu jechuudha. Nam tokko argee hin jiru. Kanaafuu piraankii ajaa'ibaa hojjedha jedheetti bakka isiin jirtu barbaadee boolla keessa gurra qabee harkisee piraankii kanaaf jecha as fidee jira jechuudha. Maaliif anis waan tokko yoo morkina qabe waan sani ni to'amanii dhiisu. Waan Caaltuun piraankii akkasii narra hojjetteef anis hin dhugomsa jedheeni Caaltuun hin jirtu ganama dalagaa deemtee jirti jechuudha. Amma mucoo tana fidee Hajjiin guyyaa san dhalaa biraan dabru naan jedhanii mire waan ani garaa kee keessan qabne waan naan jedhanii jechuudha. Amma dhugeessee fi haga Caaltuun deebituuf ani mucoon tun mana keessa ta'inniiti waa hojjannu ni agartanii jechuudha. Caaltuun akkam taate laata? Mucootaan dhugamaan soboosuutaan dhugamaan anaafis nuu algaarra rafnee Caaltuu akka hundi barbaada. Garuu mucoon tun kophaas hin dhufne nama wajjin dhufte jechuudha. Mucoo saahiba isii wajjin dhufte piraankiidha waan ta'eef. Mucoon saahiba isiituun booda yeroo Caaltuun waa agartee booda mucoon saahiba isii dhuftee akka piraankii ta'e Caaltuun akkas beeksistee jechuudha. Akka Caaltuun yaaddee waan biraa keessa seeneef jechuudha. Kanaafuu hordoftoota dhaggeeffattoota keenya gamanumaan maqaa isiillee isin agarsiiftu isinillee wal baradhaadha. Guyyaa duraatiif kaameraa afur baatee mucoon bareedni akka jirtu jechuudha. Kanaafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan kabajaa guddaa isin gaafanna jechuudha. ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሼር እና ላይክ አድርጋችሁ እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር ሁኑ። Akkuma dhageettan kun mucoonis afaan Oromiffaan beektu isin jira dura. Haga dhumaa sagantaa keenyaatti yoo hordoftan piraankiin har'aa kun pirankii balaa gusee jechuudha. Ka bombii osoo Caaltuun hin maraatti moo hin jiraatti mee har'a guyyaa har'aa kana ni agarra jechuudha. Maaliif anas illi kenna qabe waan ta'eef illi kee kana waan isin narra dalayte anis harka dhibbaan caalmaan irraa deeffadha jedheeti waan har'a dhufee jiruuf hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa affeera keenya. Jiraadha. Wali hordoftoota kabajamtoota kiyyaa akkuma agartan kana caama mucayyoo kunoo as jira jechuudha. Isiin tana baattoon isiillee kunooti jechuudha. Baattoon ishiis kunoo as jira. Anillee huccuu kee suurri illee huccuu kee hunda baafadheeti as kaa'ee jechuudha. Amma yeroo Caaltuun dhuftu dhiyaatee jira waan ta'eef ulaa hunda banaa dhiisee jechuudha. Qollufu akka duraan qollufu kaachiillee hunda gaqqabeetuma akka nama cufee dagatee dhiisee godha jechuudha. Caaltuun amma isaa isiin dhuftu dhiyaatee jira waan ta'eef huccuu kee hunda asii yaafannee akka nama waan biraa dalagu jiru jechuudha. Isin galee akka nama ani mucoontu waan biraa irra jirutti asirratti ciimna jechuudha. Booda ammoo Caaltuun hogguu dhufte akkam akka jettu mucoo irribatti moo ni aarti hin bootti moo maaliif isin dheengaddaan aarsi dhugaa rabbi piraankii dheengadda yoo agartanii jiraatan koomentii hunduu anuma arabsan ammallee mee akka Caaltuun akkam akka isin taatu har'a hanga xumura viidiyoo kanaatti yoo nu daawwatan jechuudha. Kana agartan ta'e jechuudha. Akkuma agartan kun dura isin mul'ataan jiru. Amma ammoo isin mul'ata jedhee abdii qaba. Kunuuti huccuun isii kunuuti. Anillee huccuu kee baafadhee jechuudha. Huccuu kee baafadhee hunda asitti iddoo kana kaa'ee jechuudha. Akkuma agartan kana ni baafadhaa. Maaliif akka nama dhugamaa waa wayii dalagee jechuudha. Garuu akka isin na shakkinillee mucoon tun kophaa isii dhufnee nama hojii dhufteerti saahiba isii hojii dhufteerti jechuudha. Yoo Caaltuun dhuftee na shakkitullee kan taate immoo mucoon sun ni jirti dhokattee jirti jechuudha. Dhoksee jira.
boodoo jaaltuun dhuftee aartee jetti mucoo san gaditti baafna akkasii amantuu fi huccuun kiyyaallee kunoo asirra jechuudha. Akkasuma asirra illee hin baafadha. Hundaa baafanneetu asitti ol tuulla ulaa qaqqabnee dhimna anaaf isin mucoo asirra dhimne jechuudha. Akka nama waan biraa dalagaaru jechuudha. Kanaafuu jaaltuun ogguuseetti. Akkam taate hin gaggabdi akka isin taate hin beekne kana hubachuudhaaf ammoo hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordoftan ana mucoo rafuuf deemee jechuudha. Caaltuun hin dhufne agarsiisaa dhufuu dhiyaattee jirti jechuudha. Akka nama rafee waan biraa dalagaaru fakkii isin ogguu isin seentu waan isin taatu walumaa lalle jechuudha. Ani isin ammoo akkuma nama rafee waan biraa dalagaaru taana jechuudha. Amma ciisuuf deemaa jechuudha. Walizaa oomish izila wajjin tanya adi asfara me ችግር ፕራንክ ስለሆነ ሌላ ነገር የሆነ እየሰራን አይደለም ግን ፕራንክ ነው እሷ ትላንትና እኔ ላይ የሰራችሁ እኔ ደግሞ ዛሬ እውነት ለማድረግ ነው ያ አክማ ጋር ተከራይቼ ነው ደግሞ አሲረፉ ጊዜ አማ አሲረፉ ጅራ ጫልቱ ነው ሩፉ ጊዜ ሁላሁን ዱበራ ለማንቴ እኔ ጫልቱ ነው ውስጥ አካታቱ ከወጂና ወጣ ይችላል አጋጥሞ ሰገንታ ገኘ ነው እንዳፈሪሽ እሷ ከመጣች ማስፈራት ነው የሚሉ በቃ አንቺ እሷ ከገባች በጣም ድንጋጤ ምናምን ማሳያት አለብሽ እንዲፈራሰው ገባሽ ላ እዚህ ቁጭ ያልሽ እንዲፈራሰው በቃ እንደዚህ ምናምን ገባሽ ከዚህ ወርዶ ፈኪያኩ ታንኪ ከና አቁመት ፍጅራ አገኛቱ ዱፍቱ ዋይስ እንዴት ነው ያከኖት ካን ወጂላሉ ታይችላ Aji, malikuni. Kamini. Malikuni malisuni. Kumu jatti kunucu. Maliko talgara. Mucattiin miskiina dhugaa rabbi karaa kaboot mana dhala baatii badee irra kadheetti isin bootti immaan wannaa jennaan anillee obboleettii qabaamii anillee jaartii dubartii qabaamii jedhee osuma isin dugurra qabee harkisee wanti qabamaan kana fide dhugaa malee waan biraa waan akka dalagaan jiru haala baasaatti malee. Algara teessee ala baafatte. Maal gootere ilma teette malee uumaa dalagaan jiru ees teettere ala baasaree garas nyaata wara uffatamu rooba shamsii jennaan jiidha algaarra kaanu hin ta'u jenneetuma as kenni malee dhugaa rabbi uumaan balleessi. Uumaan balleessine? Dhugaa rabbi uumaan balleessi maata kan balleessi. Maali? Indaa dubbii kichaa jira. Isa sila turan da jiru. Baka rashin English which by here so what that Sare ano chile gite ja. Dhugaa rabbi prank achi laal video chiral video la walla prank ira gatta prank ira Adamanu margite dalagaa wala plan gite nan jitta walla uman ma taraga agar ma prank shinjiri wala chabarum bilagun walla imboy prank ira mali Adamanu margite chicha wala plan gite nan jitta walla uma wajen walla lazim ila walla tinjmu prank mele wada kare tindare no isi lega do fiti ko ani ko ma ena chi sarare ndi binna al sarare misa walla prank kare mjo karara fiti man masi ya masi ko ne wayne jaltu ma ta prank da ngene iski ni garat bannas jaltu imboy karas prank mas boch imboy jaltu ene prank al sarare ndi prank ni ነው ለብራም እንደ መጣሽ ማለሽ እኔ ጋር ነው መጣች ድግቶ ወደ ጋር ነው ያ ንገራት አሁን እንደዛ ብለሽ ንገራት ወይኔ ድሌ ስሚያ አይ ላስረዳሽ እኔ ማለት ነው ልጅቷን ያመጣት ፍራንክ እንዲስ ታቱ ፍራንክ ቢስንጀራ አንተ ማለት ወይኔ በእናትህ አስረዳት እኔ ምን አስረዳ እኔ ወና አንቺ ነሽ ይሄ ሁሉ ያርክሽ ባለፈው እሷ ኤስ አንተ ራስ ስለሰራች ዛሬ ፍራንክ ስራ ልጅቷ ያመጣች አንቺ ራስ አንተ በቃ ታርክሽ ምን ሆነሽ ነው ማለት እንዴ ወይ ከሚስቴ ጋር ፍራንኩን አስረዳታ አይደለም ከሚስቴ ጋር ያጠላሽ አንዱ አንቺ ነሽ ወይኔ ምን አደረግባክ ራስህ እና እንዴት ራስህ ሰገር ቪዲዮ ካልሰራልክ ድራማ ሰራለ ፍራንክ ሰራለ ምናምን እኔ ታዲያ እንደዚህ አራስኩማ እንደዚህ ታደርገበት እንዴ በቃ ጫልቱዬ ዝም ባያ እንዴ ጭራሽ ታጣው ወደ ቤት አርጋለ እንዴ አንቺ ምን መሰራን ይባላልና ንገራት በእናትህ ጫልቱ ዋተ ከንደረ ምን መሰራን በዩ
والله قد إذن قبتنا كيكنا قبتي والله ما أدري والله وما أدري إني كلام بوين ጫልቱ ويني بقى بانكي سبب نمسي يقولي هوني በእናትህ ነይ ባላህ ነይ ነው የምልሽ ነይ ባላህ አልኩሽ እኮ እምቢ አልሄድም ባላህ እያልኩሽ ባላህ አልኩሽ ባላህ ብዬሽ بقى وليندي دوغا جيسو تام وليندي بجالت مال أكنا بول لا يقولش بقى قاسي بقى ترى دالي جام إني من أطفو يسرعون أقرالين تولي وردو فاك باجم تو كنا كم اگر تكنا فرانكي اسي ديغدا نردا لي تكون هر اك عجائب كفر دجيره جورا چارتون يرو درا باي ارتي مراتي ارتي تورتي جورا ماشين اسي غبافتي علات وانج هوندا دوغاجو هوندا ايتيمتي جورا كفرانكي تي اسي نرا امانو دينا ماشين ايتيمتي اما اولدي تي جورا چاتون لي اما كدرا باي ارتي تورت اما اك فرانكي تي اگرتي جورا كونو ارامتي اما اسي ديبتي وفتي جيتي جورا فرانكي ديغا اسي نرا دراي هر حاله كان ها irraa kafalee jira jechuudha. Mee maal sitti dhagahama jaalatu? Hordoftoota keenya ibsi. Dura yeroo nolsinu baay'ee aaree ture. Booda immoo masiinatti himtee masiirraa hubadhee amma garuu dhiisee raareen sana baabadeera. Firaankii ati dhiingadha akkasii narra dalee sirraa kafalee dhuun kafalee kafalee jira jechuudha. Iski ተመልካቾቻችን እስኪ መሲላ ተመልካቾቻችን እስኪ የሆነ ነገር በይ ዛሬ ፍራንክ እንዴት እንደሆነ እስኪ አስረዳችሁ። ጫልቱ እንዴት እንደሆነች ምናምን ነገር በቃ ያው ጫልቱ ትክክለኛ ፕራንክ አልመሰላትም መጨረሻ ፕራንክ አልመሰላትም እያለቀሰችና ዱላ ይዛ ልትደባደብ እየገለገላት ነበር እና መጨረሻ ላይ ፕራንክ ነው ስላተኝ ምንም ልትረዳኝም አልቻለችም ነበር አሁን ግን ያው እንደምንም ብላ ተረጋጋሽ ማለት ነው ፕራንኩን ካየሽ በኋላ አሁን ተረጋግታለች ማለት ነው አሁን የሰራው ተረጋግታለች እንግዲህ የኛ እንግዳ እሷ ነች እሷም የሆነ ነገር ትበለው እስኪ ለተማራካቾቻችን ምንድነው የዛሬ ፍራንክ እንዴት ነው የዛሬ ቪዲዮአችን በጣም ቆንጆ ነበር አሪፍ ነበር በመጀመሪያ አሪፍ ነበር አሁን እሷ ሲመጣ በጣም ፈራሁኝ ያልኩላ ኦነስ ስለመሰለ ልጅቷ በጣም ተናዳ ነበር አሁን ግን በመጨረሻ ይቅርታ ስላለች በጣም ደስ ይላል Hordoftoota kabajamtoo shaashiitu akkuma agartan kana viidiyoon keenya kaarraa isa kana fakkaatee jechuudha. Firaanki irraa akka ajaa'ibaa kanatti irraa kafalee jira jechuudha. Kanaafuu viidiyoon keenya kaarraa kun yoo isinitti tole hin beektan isin waan gootan maatii nutaa isin jenna hanga xumura sagantaa jenna waan nu daawwattaniif galatoomaa isin jenna hanga viidiyoo biraatti walitti deebinuuf jaalatanii nu taane dirqiidhaan sabiskiraayibaa gootan kabajaa isin gaafanna. Gamanumaan immoo galatoomaa waan hordoftanii baay'ee isin jaalanna. Garuu dhiifama waan dagadhee jira. Waan kana argaatanii warroonni na arrabstan koomintii jala deemtanii bakka isin jirtanii mana keessan irra deemee takka takkaan dhukkee osoo isin irraan kaasin jechuudha na arrabsuu akka dhiiftan gamanumaan kabajaan isin gaafadha jechuudha dullaa kana isiniif qopheeffadhee dhufe jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa isin jenna hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan. Sobune gare jiru ke tadesa kache ke tuje sibanne